hundumarra wanti dubbachuu barbaadu macaafa qulqulluu keenya kana yeroo hundumaa dhaggeeffannaa, yeroo hundumaa barannaa. Garuu bartee tokkotu jirannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti gaafa ilaaltanii Maariyaam Yesuus qofatu hin taane Yesuus booddeedhaan ijoollota kan biraa baay'ee godhatteetti. Kanaaf obboloonni Yesuus warri Maariyaam irraa dhalatan Yesuus wajjin mana tokko keessa warri ta'anii utuu bartoonni san argin utuu Waaqayyo Abbaan Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa dhugaan bahin dura isaa wajjin turanii isaa wajjin nyaataa dhuganii ijoollee dagatiiteef manatti wajjin taphachaa guddatanii. Kanaaf Yesuus Kiristoos guddatee tajaajila jalqabuudhaaf Yordaanositti gaafa cuubamu Abbaan Waaqarraa dubbatee inni kun ilma koo isa jaallatamaadha, isa gammachuun koo itti fiixa beedhaa gaafa jedhu amanuu hin dandeenye obboloonni isaa. Sababni isaa jennaan akki isaanitti baran akka biraa dhagatiiteef. Muuxannoo waggaa 30 yookiin muuxannoo yoo xinnaate waggaa 25 ol isaa wajjin jiraatan yeroo gatiitee fi waan waggaa 25 wajjin jiraatan kana sagalee Waaqayyoo biraa dhufee amananii fudhatanii bartee isaanii geddaruu hin dandeenye. Isin galeera. Kanaaf iyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti dhaqee mul'isi. Namni akkamitti tajaajila guddaa amma kana ga'u tajaajilaa maaliif of dhoksaa dhaqee Yerusaalemitti mul'isi ittiin jedhaniin. Kana kan isaan jedhan immoo obboloonni isaa ammayyuu Yesuusitti hin amanne ture jedha. Kana maaliif dubbachuu barbaade Waaqayyoo karaa sagalee isaatii barteen waggaa dheeraa keessa turre keessaa nu baasuu barbaade. Barannee maddoo san akka teenyuuf miti. Sagalee Waaqayyoo dhageenyee amala kaleessa qabnu, sagalee Waaqayyoo dhageenyee walitti qabama kaleessa keessa teenyu, sagalee Waaqayyoo dhageenyee shaakala kaleessa qabnu keessa turre taanaan sagalee Waaqayyoo nu jijjiiraa hin jiru jechuudha. Akka jechuun hoolota ta'uu keenya, maasii Waaqayyoo ta'uu keenya shakkuu danda'u qabna. Sababni isaa sagalee Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Jechatu hin taane fidalli tokkoon sagalee Waaqayyoodhaa jireenya keenyatti gaafa dabalamu waan kan Waaqayyoo hin taane tokko nu keessaa baaseera. Jireenya Waaqayyoo nutti dabaleera jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoodhaa hammuma teenyee barachaa deemu mataan nu guddataa deematu hin taane sagalee Waaqayyoo hammuma teenyee barachaa deemnu istooreejii keenyatu xiqqaachaa deematu hin taane hammuma teenyee barachaa deemnu Waaqayyoo karaa dubbii isaatii nu miicaa, nu qulleessaa, nu dheekkamaa gara bifa ilma isaa fakkaachuutti nu guddifachaa akka ni deemu. Waan kaleessa keessa turre nu jibbisiisa, waan kaleessa jibbinu immoo nu jaallachiisa, gara fakkaattii ilma isaatti nu guddisaa deema. Kanaaf sagalee Waaqayyoo bartee gatiin nutti ta'eef hin dhaggeeffannu, na jijjiira dubbii Waaqayyoo jennee teenyee akka dhaggeeffannu ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenyaa gargaaru. Barumsa keenyatti kallattiidhaan gaafa fufnu torbee akkuma ilaalaa turre cuunfaa isaa walitti qabnee ilaalaa jirra. Luqqisa tokko tokkoon ilaaluurra jennee walitti qabnee ilaalaa turre. Kanaaf Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaasee akkuma yeroo darbe ilaalaa turre hanga lakkoofsa 14 irratti wantoonni gurguddaan nuti ilaalaa turre, wantoota gurguddaan nuti ilaalaa turre keessaa tokko Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura warra isa duratti mudaa hin qabne warra qulqullaa'an akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos akka inni nu fo'ate Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti ni argannaa jechuudha. Kutaa sila dubbifanne uumamuu biyya lafaa dura Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin warra mudaa hin qabne warra yakka hin qabne taanee isa duratti akka argamnuuf akka inni yaadaan nu qabe ni argina. Inni kan biraan nuti ilmaan isaa taane akka guddifamnuu fi akka fedha isaa gaariitti Waaqayyo yaadaan akka inni nuuf qabe. Nu filate qofatu hin taane predestined akka inni nu godhe. Nu fo'achuu qofatu hin taane Waaqayyo akka inni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin yaadaan nuuf qabe. Ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka inni yaadaan nuuf qabe ni argina. Inni kan biraan kutaa amma dubbifanne kana keessatti Waaqayyo uumamuu biyya lafaa dura ulfina isaatiif galata akka taanuuf akka inni nu fo'ate Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti ni arganna. Akkuma kana Waaqayyo akka isatti gaarii fakkaatetti waan hundumaa harka Kiristoos jalatti walitti qabuudhaaf karaa Kiristoos itti yaadee qopheesse akka inni of dura kaa'ate. Kanaaf Waaqayyo waan har'a hojjechaa jiru kana namoota har'a jiran kana ilaalee haalli isaanii isaan gaddisiisee wayii waan har'a gochaa jiru akka inni hin qabne Waaqayyo waan har'a hojjechaa jiru kana pre-planned isa godhe karaa ilma isaatii itti yaadee akka of duraa qabu sanatti. Karoora isaa isa inni karaa ilma isaatii of duraa qabu sanaan akka inni hojjechaa jiru ni argina jechuudha. Kanaaf kutaa macaafa qulqulluu keenya keessatti Daani'el kakumoofaa keessa taa'ee wanti inni barreesse tokko Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 35 mee hundumti keenya baafannu. Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 35. Akkana jedha.
warri lafarra jiraatan hundinuu waan tokkotti hin lakkaa'aman. Inni macha bantii waaqaa keessatti warra lafarra jiraatan gidduuttis akkuma jaalala isaatiitti hojjeta. Harka isaa hojjechuurraa kan ittisu waan inni hojjetu kan gaafatus tokkollee hin jiru. Ameen. Namni wanti lafarra jiraatu hundumtu bantii waaqaa keessa kan jiraatu hundumtu isa duratti homaa miti. Maaliif jennaan inni sovereeni akka inni ta'e, olaanaa akka inni ta'e, waan hundumaa irratti aangoo kan qabu akka inni ta'e. Kanaaf aangoo qabeessa olaanaa gatii ta'eef immoo namoota lafarra jiraatan kana gidduutti sodaa nama tokkoof jedhee hojii hojjetu akka inni hin qabne. Waaqayyo kun akkuma jaalala isaatiitti akka inni waan hundumaa hojjetu. Wanta inni jaalala isaatiin hojjete kana namni tokkollee harka isaa qabee hojjechuurraa akka isa hin dhowwin. Maaliif akkasitti hojjetta jedhee eenyullee isa gaafachuu akka hin dandeenye Waaqayyo waan jaallatu akka jaalala isaatiitti guyyaa muree kaa'e sanatti akka inni hojjetu macaafa keenyarraa ni argina. Iyyoobillee ofii isaatii Waaqayyo irratti wantoota baay'ee isaa erga dubbatee booddee boqonnaa 42 lakkoofsa 2 irra dhufe amma ani waan tokko hubadheeraadha. Innis ati waan hundumaa gochuu akka itti dandeessu. Akeeka keessatti karaa ilma kee of duraa qabdu sanas eenyu karaatti hambisuu akka hin dandeenye nan beekaadha. Akka jechuun Waaqayyo keenya Waaqayyo isa akka sagantaa isaatti isa akka akeeka isaatiitti hojjetu akka inni ta'e ni arganna jechuudha. Macaafni faarfannaa keenya boqonnaa 115 lakkoofsa 3 illee Waaqayyo keenya waaqarra jira waanuma isatti tolu immoo hojjetaadha. Ameen. Wanti isatti tolu kun arra waan isatti tolu miti. Waan arra hojjetu kana Waaqayyo yoomidha kan inni yaadee qopheessee of duraa qabu uumamuu biyya lafaa dura akka inni ta'e. Kanaaf iyyuu Waaqayyo uumamuu biyya lafaa dura waan isatti gaarii fakkaate akeeka isaa isate karaa ilma isaatii warra mudaa hin qabne akka nuyi taanuuf karaa ilma isaatii warra yakka hin qabne akka nuyi taanuuf jaalalaan akka inni nu fo'ate nu fo'achuu isaa qofa mootuu hin taane barri inni muree kaa'e sun gaafa ga'utti Waaqayyo bara muree akka inni kaa'u macaafa raajicha Daani'el boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irraan argattu Waaqayyo bara kutaa baraasa akka inni muree kaa'u guyyaa itti muree kaa'e sanatti Waaqayyo immoo waan nuuf yaade fedha isaa satee sana nuuf raawwachuudhaaf immoo karaa ilma isaatii murteessee of dura kaa'atee ture. Kanaaf fedha isaa qofatu hin taane Waaqayyo akka inni murteessee of duraa qabu. Kanaaf torbee akkuma ilaalle fedha Waaqayyoo, filachuu Waaqayyoo, murteessuu Waaqayyoo kan jedhu wantoota kana ilaallee turre jechuudha. Egaa Waaqayyo ilmaan namootaa kana kan inni yaadaan qabe, kan inni nu filatee fi akka hojii gaarii keenyaatti, akka dhamaatii keenyaatti utuu hin taane akka ayyaana isaa isa dachaa baay'ee qabutti akka inni ta'e. Waaqayyo ayyaana isaa isa dachaa baay'ee qabu sanaan akka inni nu filate Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti ni arganna jechuudha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti ni arganna. Sababni isaa lakkoofsa 5 irratti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera jedheetu kun immoo yaadaan qabamuun keenya kun uumamuu biyya lafaa dura fo'amuun keenya kun immoo guddina ayyaana isaatii isa ilma isaa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenneen galateeffachiisaadha. Yaadaan nu qabuunsaa nu filachuu isaatiin immoo kan jajamu nuyi utuu hin taane Waaqayyocha isa nu filate sana sababni isaa filamuun keenya akka ayyaana Waaqayyoo sadachaa baay'ee qabuuttidha malee akka hojii gaarii keenyaa sadachaa baay'ee qabu fuula Waaqayyoo dura jiruutti miti. Kanaaf Waaqayyo ayyaana isaa sadachaa baay'ee qabu sanaan akka inni nu filate ilmaan isaa ta'uuf akka inni yaadaan nuuf qabe. Kanaaf Waaqayyo nu filachuu isaatiin yaadaan nuuf qabuu isaatiin galateeffamaa akka inni ta'e macaafa qulqulluu keenya keessatti ni arganna jechuudha. Kanaaf torbee dhimmi guddaan nu irratti kaasnee achumaan gara gargar ba'utti dhufne Waaqayyo keenya jaalala isaa isa haala irratti nu hundoofneen namoota akka inni filate. Macaafa qulqulluu keenya keessatti macaafa ergaa Efesoon qofatu hin taane guutummaa macaafa keenyaa macaafa seera uumamaatii kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti gaafa dubbisnu Waaqayyo keenya jaalala isaa isa haala irratti nu hundoofneen akka inni nu filate dhugaa nuu ba'a. Haala keenya tokko irratti, haal duree keenya tokko irratti, hojii gaarii keenya tokko irratti utuu nu hundaa'in Waaqayyo jaalala isaa irra kan dhaabbate akka inni nu filate. Jaalala isaa irratti isa hundaa'e akka inni yaadaan nu qabe. Jaalala isaa irratti isa hundaa'e bifa ilma isaa akka taanuuf duraan dursee akka inni nu murteesse nutti argisiisa. Kanaaf jaalala Waaqayyoo isa haala irratti nu hundoofneen filamuun keenya kun afaan teolojiitiin unconditional election jedhamee isa waamamuudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyo keenya jaalala isaa isa haala irratti nu hundoofneen filannoo haala keenya irratti nu hundoofneen akka inni nu filate. Macaafa keenya keessaa Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6
sirriitti asii kaatanii na duukaa buutu jechuudha. Pooyintii 7 irratti dhaabbanne kanuma keessa dubbanna gatii ta'eef. Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irrattis bu'uura kana ni arganna jechuudha. Roomaa 11 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyoo jaalala haala irratti nu hundoofneen filannoo haala irratti nu hundoofneen akka inni nu filate. Maal jedhaa lakkoofsa 5 fi 6. Bara si'anaas immoo akkasuma hambaan warra Waaqayyoo ayyaana isaatiin fo'atee jiru. Fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Fo'amuun isaanii maaliin erga ta'e? Ayyaanaan erga ta'e si'achi maaliin ta'uu hin danda'u? Hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Kanaachi ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf fo'annoon Waaqayyoodhaa, yaadaan nu qabuun Waaqayyoodhaa, hojii keenya irratti kan hundaa'e utuu hin taane jaalala Waaqayyoo irratti kan hundaa'e, hojii keenya irratti kan hundaa'e utuu hin taane ayyaana Waaqayyoo irratti kan hundaa'e akka inni ta'e wal faana ilaallee turreerra. Roomaa boqonnaan 9 lakkoofsi 11 hanga 12 irratti illee kutaa kanatti dhumneen ilaalla gatii ta'eef. Roomaan boqonnaan 9 lakkoofsi 11 fi 12 ijoolleen sun utuu hin dhalatin isaan keessaa tokkollee gaarii yookiis hamaa utuu hin godhin akeekii fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'uuf akka waamicha isaatiitti malee akka gocha namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf inni hangafni isa quxisuudhaaf in hojjeta jedhamee haadha isaaniitti himamee ture. Turbii akka ilaalletti iddoo kanatti yoo hojii gaariitiif fo'amuudhaaf ta'e eessatti fo'amaa jedheen ture. Fo'amuun inni ani jedhe kun rileetidii akka isin itti hubachuu qabdan akka namaatti yoo ilaala. Akka namaatti yoo ta'e, akka namaatti, akka kootti yoon madaale hojii gaarii isaaniitiin Yaaqoobiif Esaawun keessaa kan hin filadhu Esaawudha jechuudha. Waaqayyoon duratti garuu Esaawunis Yaaqoobis hojii gaarii ittiin filaman tokkollee hin qaban. Kanaaf yooma filamuudhaaf ta'e Esaawutu filaman inni jedhu kun riferaansii kootiin akka namaatti gaafa ilaalludha. Akka Waaqayyootti garuu Esaawunis Yaaqoobis hojii gaarii fuula Waaqayyoo duratti ittiin filaman tokkollee namoota hin qabne, bu'uura Waaqayyoo irra dhaabbatee isaan jaallatu tokkollee kan hin qabne, Waaqayyoo akkasumatti akka waamicha isaatiitti akka ta'uuf malee akka dhamaa isaaniitti akka hin ta'e mul'isuudhaaf Yaaqoobiin nan jaalladhe Esaawun immoo nan jibbee jedhe. Kanaaf iddoo kana irratti wanti baay'ee nama dhibu Yaaqoob akkamitti jaallatameedha malee Esaawun akkamitti jibbamee miti jechuudha. Akkamitti Waaqayyoo akka inni Yaaqoobiin jaallateedha malee Esaawun akkamitti jibbameen gaaffii hunda keenyaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa maaliif hundumti keenya argan takkaayyuu eenyummaa sana qabna gatii ta'eef. Eenyummaa ittiin jaallatamnu hin qabnu malee eenyummaa ittiin jibbamnu guutuu isaa qaba. Ilmi namaa sanyii Addaam irraa dhalate eenyummaa ittiin fuula Waaqayyootti jaallatamu tokko kan hin qabnedha malee eenyummaa ittiin jibbamu hammi nuyi qabnu hundumtuu eenyummaa mana ittiin jibbamnudha. Ga'umsi nuyi qabnu, beekumsi nuyi qabnu, hojiin nuyi qabnu jechuun taalentiin isin qaba jettanii himattan hundumti isaayyuu keessa bee Waaqayyooma barbaaddachuun keenya karaamti nuyi ittiin Waaqayyoon barbaaddannu karaa jibbamudha. Yaannumti nuyi ittiin Waaqayyoon barbaaddachuu barbaadnu sunus Waaqayyoon duratti jibbameedha. Kanaaf macaafni haasaa keenya hojii keenya deekaa'e warri namannedha hojii isaanii miti yaanni garaa isaanii xuraadha. Yaannumti garaa keenya iyyuu xuraadha. Kanaaf iyyuu waan ittiin jaallatamnu tokko namoota hin qabne taanee utuu jirru Waaqayyo jaalala haala irratti hundaa'iniin akka inni nu filate. Unconditional isa ta'e haala keenya tokko kan hin bu'uureffanne. Jaalalli filachuun Waaqayyo haala irratti kan hundoofnedha jechuun maal jechuudha? Ishee kan akka hubattee darbitan hin barbaada. Maal jechuudha haala irratti kan hin hundoofnedha jechuun? Tokko hojii gaarii namoota Waaqayyo isaan fo'ate irra kan dhaabbate miti jechuudha. Filachuun Waaqayyoo kun hojii gaarii namoota Waaqayyo isaan filate irra kan dhaabbate miti jechuudha. Maalirra kan dhaabbateedha malee jaalala Waaqayyoo irra kan dhaabbateedha malee hojii gaarii namoota filamaa jiran irra kan dhaabbate akka inni hin taane. Isa kutaa amma dubbisne Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 fi keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 7 fi 8 irraa yoo dubbisne maal jedha? Keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 7 fi 8. Waaqayyo sababii ati saba lafarraa keessaa lakkoofsatti baay'attuuf si jaallate yookiin si fo'ate miti jedha. Waaqayyo sababii saba lafarraa keessaa lakkoofsatti baay'attuuf si jaallate yookiin si fo'ate miti. Ati saba lafarraa keessaa lakkoofsatti muraasa. Waaqayyo garuu waan si jaallateef. Ameen. Waaqayyo garuu waan si jaallateef kakuu abboota keetiif kakatees waan eeguu barbaadeef irree jabaadhaan mana garbummaa keessaa harka Fara'oon mootii Gibxii jalaa si fureedha. Akka fo'amuusa kan saba Israa'el fo'amuusa gaafa kaasaa jiru iddoo kanarratti sababii ati baay'ina qabduuf haala gaarii wayii waan itti qabduuf Waaqayyo waan si filate miti. Sababii si jaallateef si fo'ate.
Kanaaf iyyuu jaalalli Waaqayyoo yookiin filannoo Waaqayyoo haala irratti kan hin hundoofnedha gaafa jennu hojii gaarii namoota Waaqayyoo isaan fo'ataa jiru irratti kan dhaabbate miti jechuudha. Roomaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 kutaa amma dubbisne irratti akka waamicha isaatiitti malee akka dhamaa namaatti akka hin ta'in mul'isuudhaaf. Inni kan biraan jaalalli filannoon Waaqayyoo haala irratti kan hin hundoofnedha jechuun jaalalli filannoon Waaqayyoo kun haala irratti kan hin hundoofnedha jechuun gara fuulduraatti amanuu danda'uu isaanii beekuu Waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Gara fuulduraatti amanuu danda'uu isaanii beekuu Waaqayyoo irratti kan hundaa'e miti. Maal irratti malee? Ammas taanaan gara fuulduraatti namoota dandeettii amanuu hin qabne ta'uu isaanii beekee isaan filachuu isaa irratti malee. Ameen. Waaqayyo uumamuu biyya lafaa dura taa'edha kan inni nu filatee jenneerra. Uumamuu biyya lafaa dura taa'e kan inni nu filate garuu bar tokko baran ilma koo gara biyya lafaatti ergu gaafa ilmi koo dhaqee fannoo gubbaatti du'ee warra du'an keessaa ka'u gaafa hafuurri qulqulluun dhufu namoota kana keessaa namoonni barbaaddatanii ilma koo argatan jiru jedhee beekee hin filanne Waaqayyo. Amma utuu ilmi koo waaqarra jirus namni na barbaaddachuu danda'u tokko hin jiru. Gaafa ilma koo ergus ilma kootti amanuuf namni ga'umsa qabu tokko hin jiru. Hafuurri qulqulluun gaafa inni dhufus namni dandeettii na barbaadachuu qabu hin jiru. Kanaafoo ilma koo ergee fi hafuura qulqulluudhaan lammaffaa isaan dhalachiisee gara ilma kootti isaan fiduun qaba jedhee filate malee Waaqayyo na filachuu danda'u jedhee beekee nu filanne. Kanaaf jaalalli Waaqayyo haala irratti kan hin hundoofnedha jechuun hojii keenya irrattis kan hundaa'e miti, amanuu danda'u keenya irrattis kan hundaa'e miti. Waaqayyo beekumsa isaa bara baraa keessatti wanti inni guutuu godhee beeku keessaa inni tokko yoo jiraate dandeettii amanuu akka nu hin qabnedha. Namoota Waaqayyoon barbaaddachuu hin dandeenye akka taane Waaqayyo guutuutti beeka. Ilma namaa keessaa namni dandeettii Waaqayyoon barbaaddachuu qabu tokko illee hin jiru. Kanaaf iyyuu filachuun Waaqayyoo kun amanuu danda'u keenya irra kan dhaabbate miti. Humna ofii isaatiitiin gara amantiitti nu fiduu irra kan dhaabbatedha malee. Ameen. Waaqayyo sababii nuyi amantii qabnuuf amanuu gatii nuyi dandeenyuuf nu filate utuu hin taane karaa ilma isaatii wangeela ilma isaatiitiin lammaffaa nu dhalachiisee gara amantiitti nu fiduudhaaf nu filate. Warra amanuu danda'an filate miti. Akka nuyi amannuuf nu filate malee. Kanaaf iyyuu amantii qabaachuu keenya irra filannoo dhaabbate miti jechuudha. Amantii qabaachuu keenya irra dhaabbate taanaan immoo nu tuttamane jechuudha. Haabii nuyi filanneef nu filate jechuudha. Inni kan biraan filannoon Waaqayyoo kun haala irratti kan hin hundoofnedha. Kutaa ammaa yoo dubbifattanii amanuu danda'u keenya irra kan dhaabbate miti kan inni isiniin jedhe. Akka nuyi isan filannee Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3 18-19 maal jedha? Lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatuuf malee habaduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaanaaf fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Lakkoofsa 19. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Ificha inni gara biyya lafaa dhufe kun eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ishi amma sababii Yesuus gara biyya lafaa hin dhufneef isa barbaaddachuu dadhabnee jennee akka nuyi hin gaafannetti Wangeelli Yohaannis 3:19 ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarra dukkana jaallatan. Ammayyuu wanti namni ga'umsa isaatiin gochuu danda'u ifa caalaa maal jaallachuudha? Gara ifaatti ba'u caalaa eessa turuudha? Dukkana keessa turu. Ifarra dukkana jaallatan firdichis akkuma kanatti raawwatamu. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaas akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin ba'u jedha. Gara ifaan dhufuu duwwaa utuu hin taane ificha hin jibbaa'e. Kanaaf nuti eenyummaa keenya isa jalqabaatiin namoota dandeettii ifichatti amanuu qaban utuu hin taane namoota dandeettii ificha jibbuu qabanidha. Amanuun moo jibbaan amanan? Jibbaan amanan. Waaqayyoo humnaan wayii morma nu qabe nu amansiisne jechuudha. Garaasa isa jibbu, garaasa akka dhagaa sana nu keessaa baase eenyummaa isa jaallatuuf amanuu danda'u nuu kenne malee. Kanaaf eenyummaa keenya isa jalqabaatiin namoota jibba Waaqayyoo qabanidha malee namoota jaalala Waaqayyoo qaban miti. Kanaaf Wangeelaa Yohaannis 15:16 dhufe isin anan fo'anne jedha. Anatu isin fo'ate. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate.
Ergaa isaa keessa dhufe Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9-10 irratti isin Waaqayyoon hin jaallanne nuyi Waaqayyoon hin jaallanne. Baay'ee iddoo kanatti Yohaannis bartuu jaalalaati dandeettii jaallachuu gatii qabu Yohaannis faanuu caalaa Waaqayyoon jaallataa akka hin jennetti nuyi hin jaallanne. Yohaannis ofii masaa innumti bartuu jaalalaa jedhame kuniyyuu innumti bartuu jaalalaa jedhame beekamu kuniyyuu nuyi Waaqayyoon hin jaallanne garuu inni nu jaallate. Ilma isaa immoo furii keenyaa ta'uu dabarsee nuu kenna. Jaalala jechuun isa kan. Yohaannis iyyuu jaalala kan inni bare erga jaallatameeti jechuudha. Erga jaallatamee gara jaallachuutti dhufe malee nuyi jalqabatti eenyummaa jaallatee Waaqayyootti amanu namoota qaban hin turre jechuudha. Itti aansuudhaan jaalala Waaqayyo cubbamoota badanii jiraniif qaburra malee jaalala cubbamoonni Waaqayyoof qaban irra kan dhaabbate miti filachuun kun. Jaalala Waaqayyo cubbamoota badaniif qaburra kan dhaabbateedha malee jaalala cubbamoonni Waaqayyoof qaban irra kan dhaabbate miti. Akkas jechuun namoota isa jaallachuu danda'an filate miti Waaqayyo. Namoota isa jaallachuu hin dandeenye filate. Kanaaf filannoon Waaqayyoo kun jaalala Waaqayyo namaaf qaburra malee jaalala namni Waaqayyoof qaburra hin dhaabbanne jechuudha. Kanaafidhaan kondiishinaal kan inni jedhame. Hojii gaarii keenya irrattis hin hundaa'u. Amantii keenya irrattis hin hundaa'u. Waaqayyoon jaallachuu keenya irrattis kan hundaa'e miti. Maal irratti kan hundaa'edha malee jaalala Waaqayyoo isa karaa ilma isaa nuuf dhufeera. Ameen. Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa 5 kana dubbataa jechuudha. Efesoon boqonnaan tokko lakkoofsa 5 isa kana sirreessee nutti himaa jechuudha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isaa gaariitti yaadannuuf qabeera. Roomaa boqonnaa 8 irra gaafa ilaaltan immoo Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28-39 wal bira qabdanne gaafa ilaaltanii Roomaa boqonnaa 8 kutaa macaafaan isinitti baay'ee saara naaf qalchitu. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsi 28 Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessaa. Kanaaf dubbannee turre iddoo kana irratti Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa warri inni gara gaariitti geessu warra isa jaallatanidha. Kanaaf iyyuu sababii nu isa jaallanneef nu jaallatee jedhanii namoonni kutaa kana eegan jiru. Garuu obsa dhabuu dhiibnee itti daballee yoo dubbifne eeka isaan arganna jechuudha. Xinnuma ishee obsa dhabnee ariifachuu dhiibnee ittuma fufnee jecha isa booddee jiru yoo ilaaltan warri isa jaallatan kun immoo isaanoo warri kam? Warri isa jaallatan isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ateedha. Fakkaattii ilma isaa obboloota baay'ee hangafa ta'uuf jiru akka isaan ta'aniif warra inni yaadaan qabeedha. Ameen. Kanaaf jaallachuu keenya kan dursu Waaqayyo dursee nu jaallachuu isaa jira jechuudha. Nuyi dheengadda ergamanne Waaqayyoon jaallanne inni garuu mamuu biyya lafaa karaa ilma isaa nu jaallateera. Jaalalli Waaqayyoo irra kan dhaabbateedha filatamuun keenya kun. Isa iyyuu maal akka isaan ta'aniif jedha fakkaattii ilma isaa obboloota baay'ee hangafa ta'uuf jiru. Fakkaattii ilma tokkichaa akka taanuuf miti. Fakkaattii ilma isaa obboloota baay'ee hangafa ta'uuf jiru akka nuyi taanuufidha malee kan nuti nu yaadaan qabamne iyyuu. Waaqayyoolee akka nuyi taanuuf miti. Ilmaan Waaqayyoo akka taanuuf malee. Uumamuu biyya lafaa dura kan inni irra dhaabbate maalirradha? Jaalala Waaqayyoo isa karaa Yesuus. Kanaaf deemee dhufee waan hunduma isaa dubbatee lakkoofsa 39 irratti maal jedhaa? Wanti ol kee jiru, wanti gad fagaatee jirus, uumama keessaa wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuus nuuf dhufetti dandee gargar nu baasu. Jaalalichi isa nu biraa achi ol bahe utuu hin taane isa Waaqayyoo biraa gad nuu dhufe. Kanaaf macaafni maal jedha? Isa karaa ilma isaa gad nuu dhufe. Eessaa dhufe? Waaqayyoon biraa isa nuu dhufe. Kanaaf iyyuu filannoon Waaqayyoo haala irratti kan hin hundoofnedha jechuun hojii gaarii keenya irratti kan hin hundoofnedha. Amantii keenya irratti kan hin hundoofnedha. Jaalala Waaqayyoof qabnu irrattis kan hin hundoofnedha. Maal irratti malee? Ayyaana Waaqayyoo irratti, jaalala Waaqayyoo karaa ilma isaa nuuf qabu irratti, amantii nuuf kennuu isaa irratti kan hundaa'edha. Egaa namoota fayyan Yesuus Kiristoositti amananii warra qajeelota ta'an keessaa namni Waaqayyo amantii isaa ilaalee filate hin jiru. Namni Waaqayyo hojii gaarii isaa ilaalee filate hin jiru. Namni Waaqayyo na jaallachuu isaan argee jedhee filate tokkollee akka hin jirre Waaqayyo unconditional isate filannoo haala irratti hin hundoofne nu filateera. Waaqayyo jaalala haala irratti hin hundoofne filannoo haala irratti hin hundoofne nu filachuun maaliif barbaachise? Namoota isa filatan qofa maaliif hin filanne Waaqayyo? Maaliif filannoo haala irratti hin hundoofne haala keenya irratti tun hundaa'e maaliif nu filate?
Tokko ilmaanni namootaa hundumtuu guutummaatti cubbamoota warra ulfina Waaqayyootti irratti waan ta'aniif. Maaliif jaalala haala irratti hundoofne nu filachuun barbaachisee jennaan ilmaanni namootaa hunduma isaaniitu hir'uun mootuu hin taane guutummaadhumatti cubbamoota. Inni kun afaan Ingiliffaatiin totally depraved isa nuyi jennu jechuudha. Total depravity jennee sani yookiin immoo radical depravity jennee sani waamnu macaafni qulqulluun keenya kan nutti himu ilmaanni namaa hundumtu tokkotu keessaan hafin hamma ta'e mootuu hin taane guutummaadhumatti cubbamoota akka nuyi ta'an. Guutummaadhumatti cubbamoota ta'uu jechuun raawwatee warra ulfinni Waaqayyoo itti irratti ta'uu keenya. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 maal jedhaa? Hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoos kutaa kana yeroo baay'ee akka itti hiikamu hundumtuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyoo itti irrateera kan jedhamu kana yeroo baay'ee na irratee birrii wayii na irratee gaafa jettanii hamma ta'e qabdu waan ta'e isin hanqataa jechuudha miti. Hiikisaa na irrate gaafa jettan waan ta'e wayii qabdu waan barbaachisaa wayii qabdu garuu guutuu isin hin taane jechuudha. Iddoo kana irratti ulfinni Waaqayyoo itti irrate gaafa jechaa jiru macaafni hamma ta'e wayii qabu muraasatu itti irrate jechuudha moo maal jechuu barbaadeera? Maal jechuu barbaadeera? Ulfinni Waaqayyoo itti irrate gaafa jedhu macaafni qulqulluu keenya hiika garagaraa isaa gaafa dubbifattan raawwatee namoota ulfina Waaqayyoo mul'isuu hin dandeenye taane jechuudha. Namoota ulfina Waaqayyoo mul'isuu hin dandeenye akka nuyi taane ergan takkaa namoota dhimma hin baafne warra karaama tokkoon illee Waaqayyoon ulfeessuu danda'an. Warra karaama tokkoon haasaama isaanii guyyaa tokkootiin namoota Waaqayyoon ulfeessuu hin dandeenye. Yaaduma isaan garaatti yaadan namoota Waaqayyoon ulfeessuu hin dandeenye. Guutummaatti bifaaf ulfinni Waaqayyoo akka nutti irratti kan argisiisudha. Ol deebinee Roomaa kana boqonnaa 3 kana ol deebinee gara irraatti gaafa arginu lakkoofsa 9 irratti isa kana ni arganna. Egaa nuyi warri Yihuudotaa caalmaa qabna mooree waahuu karaa tokko illee hin qabnu. Anoo kanumaan dura Yihuudoota warri hin ta'in hundinuus humna cubbuu jala akka jiran qofatu. Ormoota qofatu moo Yihuudoonnis? Yihuudoonnumti warri nuyi saba Waaqayyooti jedhanii of jejan illee akka isaan humna cubbuu jala jiran mul'iseera. Caaffanni qulqullaan namni qajeelaan hin jiru lakkii meeqatu tokko illee hin jiru. Namni tokko iyyuu hin hubatu namni tokko illee Waaqayyoon hin barbaadu. Lakkoofsa 12. Namoonni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokko illee hin jiru. Akkuma beennu Waaqayyo jalqabatti ilma namaa biyya lafaa irratti kan hin uume waan kan biraatiif utuu hin taane ulfina Waaqayyoo biyya lafaa irratti manifesti gochaa akka inni jiraatuufidha. Ulfina Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti mul'isaa akka inni jiraatuufidha jalqaba kan inni uumame. Iddoo kanatti ergan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniin nama bahee hojii hojjetatee hin galle ta'anii miti. Nama bahee buddeen nyaatee hin galle wayii ta'anii miti. Parpasii uumamaniif tokko namoota raawwachuu hin dandeenye akka isaan ta'an. Ulfina Waaqayyoo karaa tokkoon illee mul'isuu namoota hin dandeenye akka isaan ta'an. Kanaaf itti fufee hin dubbata. Afaan isaaniitiin gara waa laba namaatti geessu. Wanti afaan isaanii hojjetu waan ulfina Waaqayyoof ta'u miti jechuudha. Afaan isaanii abaarsaaf dubbii hadhaadhaan guutuudha. Afaan duwwaa immoo miti jedha. Miilli isaanii dhiiga dhangalaasuutti ariifatudha. Wanti isaan miilla isaaniitiin godhanis waan ulfina Waaqayyoo mul'isu miti jechuudha. Karaan isaan irra darban irra diiguuf gadachuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekan. Karaa nagaa ta'e Kiristoosiin hin beekan. Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa immoo hin jiru. Kana jechuun wanti isaan garaa isaaniitti yaadan, wanti isaan afaan isaaniitiin dubbatan, miilla isaaniitiin iddoon isaan dhaqan guutummaan iyyuu waan Waaqayyoon ulfeessitu hin taane guutummaadhumatti Waaqayyoon namootatti kan hin mul'ifne akka inni ta'e. Kanaaf iyyuu ilmaanni namootaa guutummaatti cubbamoota akka isaan ta'an. Namoota meeqa keessaa? Namni hundumtuu hammamiin guutummaadhumatti. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 8:32 kaasaas dubbifadhaa. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 8:32-36. Inni itti aanu immoo isa jalqabaa hundumtuu guutummaatti cubbamootadha jenneerra. Lammaffaa irratti sababii cubbuutiif immoo namoonni hundumtuu guutummaadhumatti du'oota waan ta'aniif. Sababii cubbuutiif immoo namoonni hundumtuu guutummaadhumatti du'oota waan ta'aniif. Karaa cubbuu namoota dhanni isaanii gar tokko du'e hin taane nuyi. Miti jira mini wanta akkasii.
Namicha dhagni isaa gar tokko du'e macaafni kan jedhe waamu jira. Akka jechuun dhagna gar tokkeetu paaralaayizdii ta'e malee garri kaanii hin hojjetaa jechuudha. Sammuu gar tokkee dide malee gar tokkeen hin hojjetaa jechuudha. Garuu sababii cubbuutiif ilmaanni namootaa hundumtuu guutummaadhumatti du'oota akka nuyi ta'an. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 2, Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 5. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 5. Kutaa baay'een dubbisu baay'eetti hundi keessan ga'eef dudubbifataa deemna garuu isa kana. Isin kanaan dura irra daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa maal taatanii? Amma iddoo kanarratti waan tokko hin hubanna yeroo hundumaa. Mana qorichaatti gaafa nama geessitanii isa isin ogeessa fayyaatiin hin du'ee abaluu jettan moo isa ogeessi fayyaa hin du'e isiniin jedhu caalaa amantu? Sagamtu caalaa amanama? Al tokko gaafa nyaatan dhukkubsataa geessitanii wayi feentii nyaatee moo gaafa wallaalu bakka hin du'e jalaa du'ettanii boossu. Dhiisii jedhee waan garaagaraa meeshaalee garaagaraa ittiin jiraachuu nama adda baafatan fuudhee dhanna isaarra kakaa'ee lubbuun keesseeraa isiniin jedhe. Isin hin duunetu isin jettanii ogeessi fayyaa garuu du'eera isiniin jedhe taanaan namicha dhuguma du'eeraa jechuudha. Tokkichuma achi naannoftanii boossanii fudhattanii magaluu malee filannoo kan biraan qabu jechuudha. Waan namatti tolu macaafatuun duutanii nuun jedha. Amma tuuriyaa keenya nuun jedhe ta'e nu jibbaniin. Yohaannisuma fa'aa Phaawulos fa'aa jedhetu ta'e immoo jireenyuma biyya keenyaa ilaalanii akka nuun jedhan maleen. Macaafatu duutanii turtan jedha. Macaafni duutanii itti nuun jedheera taanaan nuyi maal taane irra jechuudha. Maal taane irraa? Qaasa macaafni nuun jedhee manuu qabna. Isa namni nuun jedhe miti. Bartee keenya irraa isa dhageenyi miti. Macaafni qulqulluun sababii cubbuutiif duutanii turtanii jedha. Karaa hafuuraa duute. Lakkoofsa 5 irrattis maal jedhaa? Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane yootuma jirru. Maal taane? Du'oo taane. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 21-22 irrattis. Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 21-22 irrattis. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 kaastanii dubbistanis ilmaanni namootaa sababii cubbuutiif akka isaan du'an. Kana jechuun Waaqayyo qajeelummaa isaatiin sababii cubbuutiif namootatti akka inni du'a murteesse. Qajeelummaa isaarraa kan ka'e sababii cubbuutiif nama meeqatti namoota hundumaatti akka inni du'a murteesse. Sababni isaa Phaawulos Roomaa irratti gaafa nuuf dubbatu ilmaanni namootaa hundumtuu karaa seerichaa firdii Waaqayyo jala akka isaan galan ergan takkaa seerichi afaan akka inni isaan qabachise. Kana jechuun himata karaa seera Waaqayyo irratti baname irraa namni walabatee akka hin jirre, namni yakka dhabee argame tokkollee akka hin jirre, hundi namaa immoo sababii cubbuutiif du'i akka inni itti murteeffame macaafni qulqulluu keenyaa nutti dubbata jechuudha. Sababii namoonni hundinuu du'oota ta'aniif immoo nama kan ta'e keessaa namni bilisummaa Waaqayyoon barbaaddachuu qabu. Akkasumas namni ofii isaatiin Waaqayyoon barbaaddatu namni fedha Waaqayyoo hubatu tokkollee waan hin jirreef. Sababii maal ta'eef? Sababii namni hundumtuu du'aa ta'eef immoo namoota warra du'an kana keessaa bilisummaa Waaqayyoon barbaaddachuu namni qabu tokko hin jiru jechuudha. Fedhii ofii isaatiitiin Waaqayyoon barbaaddachuu namni danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Kutaa kana dhannee dubbifannu ariitiidhaan. Macaafa faarfannaa boqonnaa 14. Macaafni nutti dubbata kutaa kana irrattis. Gowwoonni garaa isaanitti Waaqayyo hin jiru hin jedhu. Isaan amalli isaanii mancaadha. Wanta ciiggaas isaan hojjetu namni waan gaarii godhu tokkollee hin jiru. Nu ogeessota isaan gowwoota akkan hin jenne eenyummaa makeenya jalqabaati kun. Namni kan Kiristoosiin hin ta'in hundumtu jechuudha. Wanta ciiggaa isaan hojjetu namni waan gaarii godhu tokkollee hin jiru. Ogeessonni Waaqayyoon barbaadan yoo jiraatan arguudhaaf yoo maal ta'an hin jiranii? Hin jiranii? Yoo isaan jiraatan immoo hin jiran jedhee himne Waaqayyo. Yoo jiru ta'e immoo ilaaluudhaaf. Waaqayyo bantii Waaqaa keessaa ilmaan namootaa gadi ni ilaala. Gaafa inni gadi ilaalu hundinuu karaarraa goraniiru. Hundinuu wal ga'anii manca'aniiru. Namni gaarii godhu tokkollee hin jiru. Lakki tokkoyyuu. Meeqa? Tokkoyyuu. Warri hamaa hojjetan hundinuu homaan hubataniireedha itti deebi'e. Homaan hubataniire. Warri akka buddeenaa nyaatan saba koo nyaatanis Waaqayyoon hin waammataniire. Iddoo kana irratti maal jedhaa? Namni Waaqayyoon barbaaddatu tokkollee akka inni hin jirre. Akka inni hin jirre.
Kanaaf macaafa qulqulluu keenya keessatti Waaqayyo maaliif jaalala irratti hundoofneen nama jaallatee jennaan ilmi namaa akka inni cubbuutti kufu Waaqayyo ni beeka. Sababii cubbuutiif du'a nama hundumaatti akka inni murteeffame Waaqayyo beeka. Namni hundumtu du'aa gatii ta'eef immoo namni dandeettii Waaqayyoon barbaaddachuu qabu tokkollee akka inni hin jirre waan beekuuf filannoon Waaqayyo qabu jaalala nama du'aa irratti hundoofneen nama jaallachuu qofa jechuudha. Sababni isaa namoota kana haala isaanii irratti hundaa'een filadhaa yoo inni jedhe sababii cubbuutiif ilmi namaa hundumtuu du'aa ta'e gatii inni jiruuf. Al tokko tokko baay'ee fakkeenyi nuyi fudhannu macaafa qulqulluu keenya karaa malee akka nuyi hiiknu nu godha. Karaa malee akka nuyi hiiknu nu godha. Sababni isaa gaaf tokkoo fi makootii fakkeenya fudhadheen ture. Filannoon Waaqayyoo kun ilma isaa gaafa gara biyya lafaatti ergu Waaqayyoo akka wanta inni hospitaala guddaa wayinuuf dhaabeettaan ofii godhaa fakkeenya fudhadheen ture. Fakkeenya kana garuu irra deebi'ee gaafa yaadu hospitaala nama matee fooyyee qabuu dhaabdu malee nama du'aadha hospitaala hin dhaabdan. Miti? Waaqayyoo hospitaala wayii dhaabee warri dhufan hin fayyu warri numni immoo hin fayyin. Amma akka nuyi duunee jirrutu beeku Waaqayyo hospitaala dhaabuu san gaafatu jechuudha. Maaliif? Nama du'aati hospitaala miti kan dhaaban iddoo waalaati malee. Iddoo waalaa qotuun malee iddoo waalaa sirreessituun malee qo'ee dhaqeen hospitaala ijaaraan jettan nama du'aatu argitanii. Waaqayyo akka nuyi duunee jirrutu nutti himu jirri kun na barbaaduu danda'u laata jedhee waa yaala. Namoota isa barbaaddachuu hin dandeenye kana karaa ilma isaatii ofitti isaan harkisuudhaaf. Namoota fedhii isa barbaaddachuu hin qabne kana karaa ilma isaatii ofitti isaan harkisuudhaaf duraan dursee yaadaan qabuu isaa argina malee Waaqayyoo fedhii Waaqayyoon barbaaddachuu nu keessaa namni qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Fedhii Waaqayyoon barbaaddachuu nu keessa namni tokkollee. Kanaaf Roomaa irrattis gaafa ilaalle namni Waaqayyoon barbaaddatu tokkollee hin jiru jedha. Ishi amma fakkeenyaaf bara kanatti fedha bilisa namaa yoo argitani wantoota baay'ee isaanii dhageenyu. Nama kan ta'e keessaa namni fedha bilisaa ittiin yoo barbaade seexanaaf bulee ittiin yoo barbaade immoo seexana dhiisee gara Waaqayyootti deebi'uu qabu tokkollee hin jiru. An fedha kootiin yoon barbaade seexanaaf hin bulaa. Yoon barbaade immoo seexana dhiiseen gara Waaqayyoo dhufaa waan ta'eef hojjetu macaafa keenya keessatti. Sababni isaa nuyi garba turre malee gooftaan turre. Duunee gaafa turre hafuuraan duunee gaafa turre seexanaaf maal turtan jedha macaafa. Maal turtanii? Kontiroolii jala turre jechuudha. Beekamaadha waa'ee namni akka garbaatti mana namaa taa'u akka garbaatti namni mana namaa taa'u kan inni ittiin furii argatu yookiin kan inni ittiin bilisa ba'uu danda'u waan tokko duwwaadha. Innis maan gatii garbummaa isarra jiru ofirraa kaffalachuu hin danda'a yoo ta'e dhuguma furii argachuu yookiin bilisa ba'uu hin danda'a. Inni kan biraan furri isaa dhufee gatii sanarraa kaffaluu hin danda'a taanaan dhuguma bilisa ba'uu danda'a. Yookaan immoo opshinii kan biraa jira. Yihudii taanaan amma waggaa 6tti. Orma taanaan amma waggaa 49tti dirqama nama garbasa godhe hojjete gaafa waggaa 50ffaa bilisa baachuudha. Akka jechuun umurii isaa fixee ba'a malee umurii fixee ba'a malee nama safuruun qabu taanaan filannoon inni ittiin nama garbasa godhate sana jalaa ba'u hin jiru jechuudha. Garbummaan cubbummoo garbummaa waggaa 6tti jalaa ba'a miti. Isa waggaa 49tti jalaa ba'a miti garbummaa bara baraati. Kanaaf namicha garbatee ba'uu hin dandeenye kana gurra isaa uranii maaliif achii baduu akka hin dandeenye jechuudha. Harka isaatti bitoo kaanii yoo inni mana sanaa bade nama qabee deebisaaf maal akka inni ta'e beekamaadha. Garba akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Nama qabee deebisaaf. Inni nuyi jalatti garba taanee jirru kun immoo seexanadha. Bitaa biyya lafaa isa ta'e. Kanaaf isa nurratti gooftaa ta'e kana jala qoyimeen si jalan buluu nan deemaa jennee namoota harkaa ba'uu dandeenyu hin turre. Hidhaa nuyi ittiin hidhamnee jirru keessaa kan nuyi ilma Waaqayyoo qofa. Hidhaa nuyi ittiin of hiikuu dandeenyu hin turre hidhaan sun. Garbummaa nuyi ofiin jalaa ba'uu dandeenyu hin turre garbummaan sun. Kanaaf ilmi namaa erga gaafa cubbuutti kufee fedha bilisaa otoo hin taane fedha bitamaa qaba. Fedha bitamaa qaba. Fedhee bitamaa eenyuuf bitame isa gooftaa isa godheef bitamee jiraata. Miti Efesoon boqonnaa 2 irra jira akkas jedhee dubbata. Isin kanaan dura daddarbaa keessaniif cubbuu keessaniin karaa hafuuraa duutanii turtan. Duutanii turtanii dheenisu. Yeroo sanatti
isin toora biyya lafaa kanaa duukaa buutanii deddeebi'aa. Aboo qilleensa keessa jiru irratti isa gooftummaa qabuuf abboomamaa turtan. Abboomamuuf jechuun maal taane irra jechuudha. Jalatti maal taane turre? Garba taane turre. Eeyyuudhaaf abboomamnaa jechuudha. Isaaf. Ishi hafuurichi hamaan amma namoota waaqayyoof hin abboomne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwa foon keenyaa duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaaf yaada keenyaatti warra akkasii gidduu jiraanneera. Kanaaf yeroo seexanaaf garba turre sanatti wanti nuyi gochuu dandeenyu maa inni lafa inni nu ofettoofamu gara inni nu geesse dhaqu gara ifaatti ba'uu namoota danda'an hin turre. Fedha biliisaattiin gara ifaatti ba'an namoota qaban hin turre. Ifumti akka jiru immoo namoota beekan hin turre. Ameen. Isheen kun namatti tola. Nuyi gaafa duunee turre jireenyumti akka jiru iyyuu namoota hin beekne turre. Utuu beeknee tattaaffiin goona turre. Jireenyumti akka jiru iyyuu waaqayyootu karaa wangeela isaa garaa keenya keessatti nu ibse. Beekna turre dur. Isin maal turtan nuun jedha macaa? Dukkanaa turtan. Ibsaan badee miti jaamaa turreedha malee. Ibsaan baduun fakkeenyaaf nama jaqa burratti dhiibbaa nuun. Nama jaamaarraa garuu ibsaa balleessitanii dhiiftanii garaagarummaa hin qabu. Maaliif ennaa naannoo isaa ifi jiraachuu miti keessa isaa ifi hin jiru waan ta'eef. Macaafni qulqulluu jaamaa turtanii nuun jedha. Ifumti akka jiru namoota hin argine. Ifa badee miti. Namoota ifi jiraachuu isaan argine ture. Ifumti akka jiru iyyuu waaqayyootu karaa wangeela isaa garaa keenya keessatti nu ibsa. Hin beeknu turre ifi akka jiru. Jireenyi ganaa itti ba'amu akka jirru hin beeknu turre. Kanaafuu jaallanneema seexanaa namoota bulaa turan turre nuti. Fedhii keenya guutuudhaan namoota seexanaaf abboomaman turre. Fedha biliisaa ittiin waaqayyoon barbaaddatan namoota qaban hin turre. Macaafa qulqulluu keenya keessa fedha biliisaa wanti jedhamu hin jiru. Erga gaafa kufeetii namni seexanaaf garba, erga gaafa fayyeetii namni waaqayyoof garba. Duris fedha biliisaa hin qabnu, arras fedha biliisaa hin qabnu nuyi. Duris isa gooftaan nu godhate seexanaaf bulaa turre, arras isa gooftaan nu godhate waaqayyoof bulla. Namoota ajajamanii bulanii malee namoota ajajanii bulan miti nuti. Lafa fedha isaatii kan naqu gooftaadha malee garba miti. Garbichi lafa gooftaan isaa isa olfatee oola. Lafti seexanni nu olfataa ture immoo iddoo biraan. Achii kan nu gashe waaqayyoodha. Malee nuyi ofiin namoota galan miti. Namoota ofiin dandeenyeen gallee akka taane waan beekuuf waaqayyoo ilma isaa ergeechi nu galchuu filate jechuudha. Inni kan biraan yoo waaqayyoo jaalala isaatiin ilma isaatti nuun harkisu ta'e namni gara ilma isaa dhufu tokko illee waan hin jirreef. Waaqayyoo jaalala isaatiin gara ilma isaatti nuun harkisu ta'e sababni isaa maaliif cubbamoota jenneerra cubbamoota gadi taaneef garba taanee jirra. Eeyyuu jalatti seexana jalatti. Inni kan biraan du'oota jenneerra namni du'aan immoo fedha akka hin qabne namni du'aan humna akka hin qabne namni du'aan akka hin abdatamne hundumti keenya beekna. Nama du'aa namni biran turu biraayyuu baqata mitire biraa baqata hin abdatamu jechuudha. Wanti hin abdatamu foolii isaati. Na al tokko akkamitti yaadama nuyi jalqaba gaafa addaamirraa dhalanne wayii cubbamoota turre garuu turtii keessa wayii waan gara waaqayyoon barbaaddachuu dhufne wayii nutti fakkaata. Akkasumiti. Namni du'aa namuma toraa deemani. Baay'ee nama du'aatiif umurii gaafa dabaltan ittuu maal ta'a deema? Dikee ta'a deema. Nuyi isa gaafa addaamirraa dhalanne irra umuriin gaafa nuu dabalame ittuu cubbamoota. Ittuu warra cubbuu hojjechuu jireenya godhatan taa'aa dhufne malee bittaa cubbuu jalaa baannu. Kanaafuu namni gara waaqayyootti fiigu tokkollee waan hin jiraanneef waaqayyo abbaan karaa ilma isaatii nu harkisuu filate. Kanaaf macaafni qulqulluu keenya maal jedha? Abbaan yoo isa harkisuudhaa baate eenyullee gara koo dhufu eeyyuudhaan numti jabaanii utuu waaqoon harkisin gara waaqayyoo dhufu kun. Namoota mee gaafadhaa nama sin bukkee jiru. Nama keetti falmatu dhaadatu ta'uu danda'a. Eeyyumanni jabaaniidha. Utuu abbaan isa harkisin gara Yesuus dhufeedha. Eeyyuudha nu keessaa. Eenyuyyuu. Hammi dhumne amma harkifamnee dhumneedha. In harkise jechuun isa iyyuu harkisuu beektu kottuu miti. Kottuudha taanaan duukaa fi iddaan hin hattu. Harkisuudha taanaan garuu pireejerii wayii irratti geggeessera. Dhiibbaa wayii irratti uumeera jechuudha. Humni wayii irratti dalagaa fidaara. Malee kottu dheennum dura bu'ennum yoo isa harkisuudhaa baate.
Haaleluyyaa. Macaafa qulqulluu keenya keessa harkisa lama jira miti harkisa Addaamiif harkisa Kiristoos. Jaallannee Addaamiin duukaan nanneen baay'isee nu harkisee manu geesse. Akkuma kanaa filachuun Waaqayyoos harkisa nu ittiin Kiristoos duukaa dhufne. Filannoo isaatiin ilma isaatti nu harkise malee filannoo isaatiin fakkaatti ilma isaa ta'utti nu harkise malee nuti namoota jaallatanii Kiristoos duukaa dhufan miti. Si duukaa buunaa beenu hin jenneen. Kanaaf itti maa ture gooftaan keenya shimati xinnoo duuka buutummaa lafarraayyuu nan dhufa gaanne dhubeen deebi'e. Maaliif nan dhufaadhaan akka itti buufamne beekaa gooftaan keenya. Inni foorradhan immoo kottachaa ture. Nan dhufe bakka jajjabaadhee man dhufe naa gale bakka hunduma keessaan si filadhe jireenyuma ta'uu kennaa galee naan hin dhufe akka inni xinnoo isheen baadnetti nu harkiseedha. Yihudaarran caallaan wayinaa Yihudaarraa hafeen beekuun barumsa. Guma. Lallaba gaararraatii ka'ee lafatti hafe barumsa hin qabu. Yihudaan ijoo eessa dhaqee lafa gooftaan jiran jiru. Sa'aatiin inni bartoota gidduun jiru sa'aatiin inni buddeen bituu dhaqee duwwaadha. Garuu Yihudaan wabbira kaayetu Yesuus wajjin mamaadditti ta'a. Isin keessaa kan hin amanne jiru jedha. Kan ammoo Yihudaan waan hin amanneef dubbate ani isinitti meera. Abbaan koo yoo isa harkisuudhaa baate eenyullee gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti meera. Obboloota koo amantoota wajjin waldaa dhumnee waaqeffachuu dandeenya. Akka namoota baraarraa kan immoo ani ergamaadha jennee waldaa guddaa bananne keessa taa'uu dandeenya. Ani raajiidhaan faarfataadhaa gospel singeriidhaa jennee namoota baay'ee hordoftoota baay'ee qabaachuu dandeenya. Yoo abbaan nu harkise malee garuu Kiristoositti amanuu hin dandeenya. Yoo abbaan harkise malee namni gara Kiristoos dhufuu danda'u tokko illee hin jiru. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6:44, Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6:64. Kanaaf Yohaannis 40 irratti abbaan inni na erge yoo isa harkisuudhaa baate homti nu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo ani guyyaadhumaatti du'aa isa nan kaasaa jedhe gooftaan keenya Yesuus. Kanaaf lakkoofsa 64 irra ga'ee garuu isin keessaa kan hin amanne jiru. Yesuus jalqabee eenyu fa'aa akka hin amanne eenyus akka dabarsiisa kennuuf jiru beekeera. Kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufiidhaa baate homti nu gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadhe jedheedha. Gara Kiristoos dhufuun abbaa biraa nuu kenname. Jecha kana dubbadhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Gara Kiristoos dhufuun koo'edha. Abbaa biraa naa kenname malee an ga'umsa kootiin hin dhufne jedha. Hin dhufne nuyi ga'umsa keenya. Abbaatu nuu kenne gara ilma isaa akka dhufu. Kanaaf Yohaannis maal jedhe? Yohaannis suphaan waan Waaqayyo nuuf hin laanne maal fa'aa qabna reedha. Hamma amma nuyi qabnu ammi macaafni qabdu jedhe nutti mukun amma Waaqa nuu kennee dubbisa. Isin eegaleera. Kanaaf torbee akkuma ayyaaneffachaa turre bu'uura riformeeshinii jennee utubaalee haaromsaa gurguddaa 5 ayyaaneffachaa turre miti Maartin Luuteriin ayyaaneffanne nuti. Haaromsaa sagaleen Waaqayyoo karaa isaanii fidee malee. Ameen. Du'aniiru haaromsichi garuu warrayyuu jira. Macaafa qulqulluu qofaa, Kiristoos qofaan, amantii qofaan, ayyaana Waaqayyoo qofaan, ulfina Waaqayyoof qofaanii jenna. Ulfina Waaqayyoof qofaa jenna. Egaa kutaa kana irratti wanti cuunfee darbuu barbaadu namni ergan takkaatti ayyaana Waaqayyoo qofaan fayyuu isaa amanachaa fedha bilisaa kootiin hin fayya jechuu hin danda'u. Yookiin ayyaana Waaqayyoon fayyuu isaa mormuu qabaa yookiin fedha bilisaa kootiin hin fayyeessaa mormuu qaba. Fedha bilisaa kootiinan Kiristoosiin argadhe fedha bilisaa kootiinan Kiristoositti amanee jedhanii namoonni barsiisan namoota waldaa kiristaanaa miti. Namoota macaafa barsiisanis miti. Macaafni qulqulluu keenya maal jedha? Waliin faallessu ka macaafni eenyummaa isaa wajjin waliin faallessu macaafni qulqulluu keenya. Kanaaf haaromsi dhufe Maartin Luuter fa'aa macaafa qulqulluu qofa maal amantiin keenya Kiristoos qofaan akkamitti amantiidhaan maaliin argattan ayyaana Waaqayyootiin. Ayyaana Waaqayyootiin taanaan nuun malu ture jechuudha. Fayyinni keenya sun filamuun keenya sun nuun malu ture jechuudha. Kanaaf dhugaa isaa isinitti himuu namni ergan takka barsiisa Luuteriin amanaa barumsa Armeeniyaa amanuu hin danda'u. Yookiin Luuteriin ganuu qaba yookiin Armeeniyaa ganuu qaba. Ameen. Ameen jedha. Ameen jedha.
Sababni isaa nu irra waldaa biraa wayii ta'an jirru waldaa ishee duriitti deebi'aa irra malee. Gara waldaa ishee jalqabaa ishee Waaqootti deebi'aa irra malee diqaalaa wayii ta'an jirru. Eessaa dhufteen ishee kan hin beekamne waldaa eessaa dhufteen ishee hin beekamne wayii ta'an jiru. Karaan nu irra dhufne dhugaadha. Macaafa dhugaan nu fide gara dhugaatti deebina. Ana ayyaana Waaqootiin hin fayye jechaa akkamittiin fedha bilisaa kootiin hin fayyee deemana namni. Yookiin ayyaana Waaqoon nu fayyise yookiin fedha bilisaa keenya nu fayyise tokko filachuu qabna jechuudha. Luuter fa'aa dogoggora qabaachuu danda'u dogoggoras qabu nama dhagatii ta'aniif kan dogoggora hin qabne macaafadha. Guutuu kan ta'e macaafa malee Luuter miti. Garuu fayyina irratti dhugaan isaaniif galee dhugaa macaafaati. Dhugaan macaafaa isaaniif gale kun immoo Luuteriif kan gale waa'ee ayyaanaan fayyuu qofatu hin taane Waaqayyo haala irratti utuu hundaa'in akka inni nu filateedhas. Kanaaf macaafa nuu barreessee ture. Yeroo sanatti Iraasmas namichi jedhamu sa'aatii sanatti ka'anii baay'ee barsiisaa gaafa inni turu Waaqayyo fedha bilisaa keenya irratti hundaa'e akka inni nu filanne ayyaana qofaan akka inni nu filate jaalala isaa irratti hundaa'e akka inni nu filate hunda caalaa kan barsiisaa ture Luuteridha. Kanaaf iyyuu namni ergan takkaatti Luuteraanizimii ta'aa Armeeniyaanizimii ta'uu akka hin dandeenye namni ergan takkaa Armeeniyaanizimii ta'aa Rifoormid Cheerchii ta'uu akka hin dandeenye waldaa kiristiyaanaa keessa sababni isaa annaan barumsi sun yeroo sanatti barumsa namni tokko mormee baase miti. Fedha bilisa ofiitiin fayyee jedhee obboleessi keenya Jaakoob Armeeniyaan gaafa inni ka'ee barsiisu kan yeroo sanatti waldaa keessaa ari'ee baase waldaa amantootaadha malee namoota dhuunfaa miti. Namoota 400 kan ta'an ta'anii bu'uura macaafa qulqulluutiin ilaalanii barumsi kun barumsa dogoggora macaafa qulqulluu akka inni ta'e itti walii galaniiru. Arras maqaa namoota sanaatiif jechuutu hin taane dhugaama dubbachuudhaaf ayyaana Waaqayyootiin hin fayye jechaa ani fedha bilisaa kootiin hin fayye jechuun hin danda'amu. Isaan keessaa tokko filachuu qabu. Yookiin hojii kootiin yookiin hojii Kiristoosiin hin fayyee kan jedhu. Sababni isaa jennaan fedhii keenyaan fayyine taanaan ulfinni isaa kan keenya malee kan Waaqayyoo miti. Fedha bilisaa kootiin hin fayye jecha soolaa di'ee giloorii jechuun hin danda'amu. Ulfinni isaa nuunis hin dabalata gatii ta'e jechuudha. Ulfinni isaa Waaqayyo qofaaf ta'uudhaaf Waaqayyo qofaan waan dhufeen fayyuudha. Ameen. Inni kan biraan Waaqayyo jaalalaaf araara qabeessa ta'uu isaarraa kan ka'e namoota badanii jiran hundumaa keessaa gara ulfinaatti isaan fiduudhaaf namoota baay'ee fo'ateera. Ishee kana akkasiin dhaggeeffattan. Namoota badanii jiran hundumaa keessaa gara ulfinaatti isaan fiduudhaaf Waaqayyo namoota baay'ee fo'ateera. Namoota muraasa miti kan Waaqayyo fo'ate namoota baay'ee fo'ate. Ilmaan baay'ee jedha gatii ta'eef. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11. Ibroota boqonnaa 2:10-11. Roomaa 8:29. Ibroonni boqonnaa 2 lakkoofsi 11 maal jedha? Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Egaa inni qulqulleessu warri qulqulleeffaman hundinuus kanuma abbaa tokko lakkoofsa 10 irratti Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Namoota meeqaa? Ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Namoota badanii jiran hundumaa keessaa, cubbamoota hundumaa keessaa, namoota du'anii turan hundumaa keessaa gara irratti ilaalleerra waan ta'eef warra ulfinni Waaqayyoo itti irrate hundumaa keessaa Waaqayyo gara ulfinaatti isaan geessuudhaaf namoota baay'ee akka inni yaadaan qabe, namoota baay'ee akka inni filate macaafni qulqulluu keenya nutti argisiisa. Waaqayyo nama jaalala isaatiin filatee karaa hundumaatiin gargaaree gara ulfinaatti fide malee nama gara firdiitti hin geessine. Waaqayyo jaalala isaatiin filatee karaa hundumaa immoo gargaaree gara ulfinaatti fide malee gara firdiitti nama hin geessine. Kanaaf Waaqayyo nama filatee firdii keessaa baasee qaba malee nama filatee gara firdiitti geesse hin qabu. Ameen. Isheen kun nu gallaan gaadha. Waaqayyo nama filatee firdii keessaa baase. Nama filatee karaa ilma isaa amantii kenneef. Nama filatee fakkaatti ilma isaa akka ta'uuf dukkana keessaa gara ifaatti baasee qaba malee nama gara firdiitti geesse Waaqayyo hin qabu. Gara firdiitti kan nama geesse Waaqayyo utuu hin taane hojii namaati. Sababni isaa gararraa irratti du'oota turtanii macaafni gaafa nuun jedhu Waaqayyootu isin ajjeesedha. Moo maaliif duunedha? Sababa isaa miidhagaa dubbisaa maaliif duunedha? Diyaagnoosisiin hin barraa miti reera mana hospitaalatti.
Jechuun dhukkuba keessan hin gammaddu amma gaafa dhukkuba keessan isinitti himan. Macaafni diiyaaginoosi nu barreessira sababii nu ittiin duune. Maalidhaa jennaan sababii cubbuu keessaniitiif sababii daddarbaa keessaniitiif maal taatanii turtan? Moo Waaqayyootu nu ajjeese? Nu wajjin jiraachuu gatiin barbaanneef nu ajjeese Waaqayyo lakki. Cubbuu keessaniif irra daddarbaa keessaniif maal taatan duutanii turtan sababii cubbuutiif. Mee macaafa faarfannaa boqonnaa 51 irratti dubbii Daawit dubbatudha ni argina. Faarfannaa 51 irratti yaa Waaqayyoo akka gaarummaa keetti araara natti argisiisi. Akka o'a keessa guddaatti irra daddarbaa koo xaayi balleessi. Akka maalitti? Akka araara keetiitti, akka o'a keetiitti. Sababni isaa honnaan yakka koo raawwadhu anarraa dhiqii cubbuu koottis na qulleessi. Anoo irra daddarbaa koo beeka. Cubbuun koos gaafa hundumaa ija koo dura jira. Anis yakkeeraa si'uma duwwaan yakkees. Wanta ija kee duratti hamaa ta'es hojjedheera. Ati immoo dubbii ana irratti dubbatteen qajeelaa. Firdii faraddeenis qullaa'aa ta'uun kee hin beekamaadha. Ameen. Firdii anatti faraddeen maal ta'uu kee mul'isteetti? Qajeelaa ta'uu kee. Qulqullaa'aa ta'uu kee. Kana jechuun ilmaanni namootaa kan isaan du'an Waaqayyo sababii akka isaan du'an barbaadeef utuu hin taane ilmaanni namootaa abboomamuu diduu Addaamirraa kan ka'e. Sababii Addaamiif garboota cubbuu akka nuyi ta'an irra daddarbaa keenyaan cubbuu keenyaan akka nuyi duunee turre. Sababni isaa Waaqayyo isa qajeelaadha. Isa danda'ee qajeelaa utuu hin ta'in nama jallaadhaan isa qajeelaadha jedhu miti. Isa nama qajeelaatti immoo faradu miti. Tuni qajeelota ta'an irratti Waaqayyo nutti hin faradu ture. Utuu nuyi cubbamoota taanee jirru immoo nutti faraduu dhiisuu hin danda'u Waaqayyo. Macaafni fakkeenyaa 17 akkas jedha miti isa nama qajeelaadhaan jallaadha jedhu isa nama jallaadhaan qajeelaadha jedhu isa nama qajeelaatti immoo faradu Waaqayyoon ciigaa. Waan ciigaa immoo hin godhuufi Waaqayyo. Akka jechuun maanni danda'ee nama jallaadhaan ati qajeelaadhaan jedhu nama qajeelaatti immoo hin faradu. Akka jechuun firdii Waaqayyo nutti farade qajeelaa ture jechuudha. Ameen. Ameen. Nuyi warra Oromoonni immoo karakkaruu iyyuu hin qabnu. Warra Yihuudootaa kilaasii galaniiru. Yoo baffiin kennameef kilaasii galaniiru ni reemmate. Immoo kilaasii hin galle. Seerrumti isaanii ittiin fudhatanii eeguu dadhaban sun nuuf immoo nuun kennamne iyyuuti. Waama seerichi jedhu iyyuu hin beeknu miti ree. Cimna qormaataa silaa barataama cimaaf beeka. Miti ree. Barataa hattuun yeroo hundumaa namni hatu qormaan hin cime kan inni jiru gaafa maalitti yeroo hundaa dubbanna waan ta'eef gaafa barsiisaan sirriitti eege. Erga Biraanuu Naggaa dhufee ammoo qormaan hin cimeera. Barataa hattuu qormaan hin cime jechuun hin cime maa inni barsiisaan irra sirriitti eege. Barsiisaan hin eenne taanaani si dura gabbaa akkam qormaan hojjedhee hin bahe. Inistiraakshiniin isaa maal akka inni dhuun beeku hojjedhu hidhatee deebii sirrii kennii hidhatee filadhu hidhatee waan tokko hin beeku. Barataa dubbisaa buletti garuu qormaan akka cimeef akka laafee isa gaafattu jechuudha. Nuun badaa nutti hin beekamu seera eeguun akkamiin cimaa hojjedheera. Hin beekamu jechuudha. Yoo gaafanna Phaawulos fa'a nutti himan Phaawulos fa'a. Fariisonni nutti himan seera eeguun hammam akka cimu. Phaawulos eegee Galaatiyaa 2:16 dhufee namuma kan ta'e keessa seera eeguudhaan fuula Waaqootti namni qajeelaa ta'e tokko illee hin jiru. Phaawulostu jedhaara. Kanaaf qormaanni seeraa immoo hojjedhuudhaa jennerraa hojjedhuu argisiisedha. Hin hatiniidhaa hatuu dhiiste argisiifta. Godhiidhaa goote argisiista. Filadhuu mititu filadhuu ta'e hunda keenyatu keessaa carraa keenya yaallate ture. Kanaaf immoo hunda isaa eegee namni tokko yoo dhabe akka waan hunda isaa balleesseetti itti faradamaadha miti. Tokkittiin ishee yoo cabdeyyuu akka waan hunda isaa cabsineetti akka liqii teeleeti jechuudha. Saantibii tokko yoo nurratti haftes liqii isin irra jiru dura ofirraa kaffaladhaan hin jette waan ta'eef. Dhuguma nama liqii teelee amanutu macaafa qulqulluu nama anu. Teekistii teelee mana hundumaa taman. Duree ofirraa galchee saantii tokko isin irratti haftanii kabajamoo maamilaatti ta'u nama liqiin irra. Nu kabajaama akka liqiin irra jiru nutti munna. Saantibii tokko irratti haftee liqiitu isin irra jiraadha. Karaa ittiin ofirraa kaffalu barbaanna malee ofirraa kaffalame ranneen karakkaru. Macaafni qulqulluus akkuma kana namni hunda isaa keessaa tokko cabse akka waan hunda isaa cabseeti jedha.
nummoo hunda isaa keessaa tokko waan inni iyyuu hin qabu. Kanaaf firdii jala gallee ture. Namootuma firdii jala galanii turan kana keessaa Waaqayyo sababii cubbuutiif warra firdiin hundumtu nutti faradame kana jala ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf filateera. Waaqayyo gara firdiitti nama geesse hin qabu. Firdii keessaa nama baase malee. Kanaaf Roomaa boqonnaa 9:81 kaasnee dubbifannee achumaan kadhanne. Roomaa 9:21 kutaa ishee kana dhagaa galaa. Maal jedhaa? Lakkoofsa 19 kaasee kanarratti yoos immoo Waaqayyo attamitti balleessaa namarratti argatare jaalala isaatiin eenyutu mormuu danda'a anaan hin jetta. Garuu nama nan kana Waaqayyootti deebisuuf ati eenyu? Wanti harka namaatiin hojjetame tokko isa hojjetin maaliif akkasitti na hojjette hin jedhaanii? Namni suphee dha'u tokko suphee kutaa tokkorraa qodaa manaa ta'uuf qodaa lagootti itti hojjetamu dha'uudhaaf aboo qaba mitiire. Waaqayyo inni dheekkamsa isaa argisiisu humna isaas beeksisuu barbaade warra akka qodaa dheekkamsaa ta'anii badiisaaf qophaa'an kanaaf baay'ee obsuu dandeera yoo ta'e immoo maal ta'e na laatare. Akkasumas badhaadhummaa ulfina isaa namoota akka qodaa araaraa ta'an warra inni duraan dursee ulfinaaf qopheesse irratti mul'isuudhaaf godheera yoo ta'e oodha. Kanaaf kutaa kanarra dhaabbatanii namoonni baay'een maal jedhu suphee dhooftuu hidheessanni gararraadhaa ka'u waan itti aanee jiru tun dubbisin lakkaa badiisaafis kan nama qopheesse Waaqayyoodha. Ulfinaafis kan nama qopheesse Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyo warra fudhate karaa hundumaa gargaaree gara fayyinaatti geesse. Warra kaan immoo karaa hundumaa gargaaree gara badiisaatti geesse jedhanii konkiluud godhu. Garuu kutaa kanarratti akkas hin jedhu. Afaan Oromoo isaatti deebinee yoo dubbisni lakkoofsi 22 Waaqayyoonni dheekkamsa isaa argisiisu humna isaas beeksisuu barbaade warra akka qodaa dheekkamsaa ta'anii badiisaaf qophaa'an moo warra inni badiisaaf qopheesse? Qaamni gochi irratti raawwatamaa jiru jira. Amma iddoo kanatti cubbamoonni qaama gocha sana raawwachaa jirudha malee qaama gochi irratti raawwatamaa jiru. Maaliif qophaa'an? Badiisaaf qophaa'an. Afaan Ingiliffaa isaa maal jedha? Iddootti maduwwaa. Iddoochumti duwwaa maal jedha? What if God willing to show his wrath and to make his power known endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction jedha. Fiit gochuu jechuun maal jechuudha? Fiitiin godhoon kana gaafa jettan ga'umsa keessan waan argisiisuudha jechuudha. Sababii keessaniif waan isinii ta'uudha jechuudha. Fitted to destruction jechuun hojiimti isaanii gara badiisaatti namoota isaan geessuudha jechuudha. Amallumti isaanii gara badiisaatti namoota isaan geessuudha malee namoota Waaqu gara badiisaatti geessaa jiru miti. Warra badiisaaf qophaa'an maal isaaniitiin hojii isaaniitiin amala isaaniitiin. Ishii lakkoofsi 23 immoo akkas hin jedhu. Fitted to glory hin jedhu. Akkasumas badhaadhummaa ulfina isaa namoota akka qodaa araaraa ta'an warra inni duraan dursee ulfinaaf qopheesse. Warra ulfinaaf qophaa'an hin jedhu. Warra inni ofii isaatiin ulfinaaf qopheesse. Addaddummaa isaa argaa jirtu? Warra badiisaa kanaa badiisaaf qophaa'an jedha malee badiisaaf isaan qopheesse hin jedhu. Warri fayyan immoo ulfinaaf qophaa'an hin jedhu. Warra inni ofii isaatiin ulfinaaf isaan qopheesse. Kanaaf Waaqayyoo olaantummaa isaatiin badiisa keessaa deebisee fidee ulfinaaf nama qopheesse qaba malee nama badiisaaf yaadee qopheesse hin qabu. Kanaaf Tesaloniikeeshaan lakkoofsa 9 addumatti amantoota yoo ilaallatee Waaqayyoo dheekkamsaaf yaadee hin qopheessine jedha. Waaqayyoo dheekkamsaaf yaadee hin qopheessine jedha. Kanaaf iddoo kanarratti akka namni du'u akka namni badu kan godhe Waaqayyoon utuu hin taane hojii namaati. Kanaaf Waaqayyoo namoota badanii jiran keessaa namoota baay'ee filatee gara ulfinaatti fide. Warra kaanoo hin dhiise. Gara firdiitti hin geessine. Sila yoo iddoo ceessa ture. Waaqayyoo galateeffamaadha. Hunda keenyatu badiisa keessatti dhiisee iyyuu qajeelaadha Waaqayyo. Sababni isaa hundi keenya gara firdii kan nu hidhanne gara du'aa kan nu hidhanne hojii keenyaan malee waan Waaqa nurratti godhe miti. Namootuma du'iif badiisi malu kana keessaa Waaqayyo deebise gara ulfinaatti nama fiduunsaa guddina ayyaana isaati galateeffachiisa. Kanaaf namoota deebisee fide kana haala isaanii irratti jabina isaanii irratti hundaa'ee utuu hin taane akka ayyaana isaatiitti araara isaa argisiisuudhaaf Waaqayyo badiisa keessaa deebisee akka inni nama fidee macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata. Yaadni gooftaa keenya hunduma keenyaaf haa baay'atu.